ba'abarte maal ishette cistiseetani ba'abarte ergan dahee jechuudha. Ergan dahee ka'ee yeroo jalqabaatiifanii nyaata hojjedha. Yeroo jalqabaa dhugaa waaqa yeroo jalqabaatiif nyaata hojjedha dhugaa waaqa. Har'a manni koo keessa buxubuxiidha. Kaameraa waraabamu namaan ta'u yoo harkaan qaban malee manni koo keessa buxubuxiidha. Mucaan kitti baatii fudhatee kakuunillee hin dhukkuba kaleessa dhukkubee mana yaalaa turte isheenillee har'allee mana yaalaatti deebite dhugaa waaqa dadhabdee jennaani jiraan har'a immoo geessee yeroo geessu baay'ee dadhabdee jedhanii gulukoosii kennaniif jedhanii nama isa gargaaru barbaanna. Burteen deemteen siniin jedhara sababa burteen deemteetti achi ani kun yeroo jalqabaatiif nyaata hojjechaa jiran siniin jedha. Sanuusa isheen jalqabdee kaa shunkurtii kaa ishee quncise egaa mucaan immoo haxxiiffataa jira yuuti yoonni boo'e immoo dhaamseen dhaqa jechuudha. Dinnichaa foonii walitti hojjedha jedheeni kunoo as gaheetiin jira. Istoofiin kiyya mola yoo akkanatti harkaan qaban malee biradistii nama jalaa fiigdaan garuu harka tokkoon kaameeraa qabaan jira. Kanaafuu siniin jedhagaa kabajamtoota garuu hin ulfaata. Dhugaa waaqala yeroo jalqabaa hin dhufee hojjechaa jira. Humaa hojjedheen beeku kaan akkanatti itti bu'ee gargaaruu fi waa miicuu yoo ta'e malee as keessa seeneen hin hojjenne. Egaa waaquma wayyaan siniin jedhaka. Mucaan boonyaan immoo ittiin dhaamse dhugaa waaqa. Itti dhaamseetiin jira. Akkeen harma hoosiseen deebi'aa jechuudha argitan. Wayni garuu nama malee baay'ee ulfaata dhugaa waaqa. Baay'ee tokko ulfaata araasummaadhaani nama hin qabdu taanaan diikaarti. Mucaan boonyaa nama mochuudha. Mucaan boonyaani iseen nufi asin ciibsadhe. Jechaadha kan as fideellee iddoo kana ciibsee yoonni ish jedheen yoozin jedhee fi malee mucaan iyyuu nan hojjechiisu siliin jedha kan asittan sirreessan algaa isaas kaayee fuuldura kanatti ilaaladheen gaama. Baba, kot asin si bida. Oh, arasi dhugaa waaqa hin ulfaata dhugaa namni hin jiru taanaan difficultyidha arasiini maal jechuun dandeessu walitti dhuftee hin danda'amu nama malee hin danda'amu. Kootu leebna kootu qaba. Asitti yoo ifa kana ilaale cal jedhe dhenas fide bar ifa laale yoo cal jedhe baba garuu isheen ba'aa barte bar museen kun ba'aa barte maal ishette cistiseetani ba'aa barte baatanii nataa oolan immoo akka isheen namatti toltu. Susi buna wayna qabsiistira. Susi. Gawa kaasuma awalde. La desnaa. Nama garuu dhugaa waaqa namni baay'ee nama barbaachisa. Wayne yeroo burteen galtu akkamiin godhaadha bala. Bisiga bakka. Ascisti hasa ishi baku shi mudage kasure faduma ascisi hasa ammo hojin hojjedha boyini hara namni mana keessa hin jiru imman si baadhu hin qabu
hojii baay'een qaba. Guyyaan irraa guyyaallee wayyaa miicamudha. Guyyaa bishaan dhufedha. Garuu maal godhu obboleettii kee okkubee kun obboleettii kee achi jirti anuu garaan koo raafame akka ta'u hin qabu. Si fuudhaafuu hin danda'u. Akkas kuna asxana qaqeera itti himeen jira. Akkamii hin boonye sirriitti itti himeera. Asuma as deemu achi deemu gidduudhaanis naafii hoosisu sossobu waxii kiyyaslee tolfadheen siin jedha ittoon kiyya kana fakkaatti umuruufi ka'eetiin jira jechuudha. Kuni gaa yeroo jalqabaatiif kan hojjetame jedhameetu riikardiin galmaa'uu qabaa jechuudha. Erganii dahee ka'ee yeroo jalqabaaf nyaata an dalageedha jedhameetu galmee seenaa irratti naa galma'a. Ogummaa kun harkaa badeera moo harkaan banne laatame yeroo isaan dhufan ilaalla. Maalumaafuu nama qorti seexanni jechuudha. Ani naafi wajjiniin halkanuu taa'aa bulee yeroo halkan bobba'u ganama kan ammoo kakuutti itti jabaatee baay'ee itti jabaatee jennaan jiraan fageessanii mama dawwaleeraa fi garuu nufna dhufu geenyarraa umuruu kaatutti jedhani gaawaa wayyaga maalumaafuu. Kabajamtoota keenya egaa sa'aachoo hojjedhee fixee nyaata koo hojjedhee fixuu muradhee mucaan kiyyallee irraafee achi dabarsee raffiseen jechuudha. Uffata amma tokko namiicaa jedheen uffata fidee jechuudha. Maaliif keessattuu guyyaa har'aa immoo wayyaa miicamu waan ta'eef guyyaa bokkaan bishaan dhufu bishaan bokkaan yeroo boonu dhufu bishaan dhufu tolli jiru wayyaa fam miicanna malee nun gahu jechuudha. Torbanitti dhufa baay'isee torbanitti waan dhufuufna jalaallee amma tokko walakkaasaa miicaa jedheeni jalqabe jechuudha. Mucaan raffisadhee jechuudha. Egaa hojiin akkas fakkaatti gaa araasummaadha. Anyways yeroo araasii taatu kunoo takka yeroo meeqa istoofitti yeroo sadii immoo meeqa dhaamsee dhufee baadhee hoosisee ammas ciibsa daqiiqaa uumatti inni ammas immoo hii jedha dhaqeen sochoosaa nan dhaamsaa yeroo sadii ol dhaamsee itti qabsiiseen umarratti garuu xumuradhee naa rafeera siyyoo sa'aatii dheeraa naa rafee amma fataa godheen uffatoota kanaan amma tokko illee miicaa walakkaa isaallee yoo miicadha malee baay'eedha sanan jedha. Naa kakuun iyyuu dhugaa waaqaa ala maal keessa akka isheen jirtu hin beeku. Buftee maaf jiraatu bira jira ammas ammas dawwalee man gaafadha. Ani hin beeku dhugaa waaqaa. Ani ijoollee matoona jala akkuu baate ofii dhukkubsachuu wayya. Yookaan immoo biras hin jiru manatti hidhamee mucaafaa manatti hidhamee dhaqee ilaaluullee hin danda'u. Hojiin immoo walirra tuulamee eeguurra jedheeni jala jalaamuma tokko boqonnaadhaan miicaa jechuudha. Naa akkasii ijoollee keenya dhugaa dubbachuudhaaf yoo namni nama gargaare malee keessattuu yeroo araasii ta'anii jiran nama yoo amma ji'a ja'afaatti jechuudha. Amma ji'a ja'a mucaanii taa'utti fa'aa kana namni sirriitti namni nama gargaaru sirriitti nama barbaachisa. Siin jedha gudii kootii burteen garuu hin galti barachuudhaaf yeroo sana gudiidhattu Xalooti naa godhaa kadhannaa naa godhaa dhugaa akka namni kan biraa naa argamu. Nama kan biraas akka naa argame nama akka burtee kan fira ta'e kan waltama chaachaanu kan wajjin fataa jechaa jiraannu akka naa argamu mee na yaadadhame isinis harmeen kiyyallee naa barbaadaati jirti. Mee akka nagaa akkasitti wayyaa miiccinaa